Ci Abiyyi Finjuu Piraayim Ministeera Finjuu gabbaheeti gartee numaatu sabboonaa xiixaa ta'e qaallichi. Sabboonaa xiixaa ta'eeti bar numaatu seenaa Oromoon nu seenaa Oromoo qubee afaan Oromoo nama fidee fa'aa Oromoon boora bareentu namni jedhamu iltiraa jiru fa'aa oo seenaa oo namichi seenaa numa beeka maashaa Allah. Yoo seenaa Oromoo eessitti qaqaree garuu seenaa Oromoo anka gudiina ta'e ka ajaa'iba na ta'e eessitti qaqaree warri waa barreessu dhaqaa seenaa Oromoo irraa barreessaa dhugatti nama bareentu jedhamuutu iltiraa jira. Milaal bar doofaa doomaadha uggii jennu waan takka isiniin galu bar tulluu guulessoo malee kennaati jijjiga soo malee kennaati muyyaalee soo malee kennaa gurraa dhaamolee soo malee kennaa baale sigale gurraa dhaamolee soo malee farramaati asiin maal siin jaa asiin maal siin jaa bar waan boorana jedhamu tokkootu iltiraa jira maashaa Allah yoo seenaa Oromoo numa qorate gaallichi ammas wayii waan ta'e hayilee fidaa qubee fidee nuti hayilee fidaatiis nuuf tokko Oromoo hayyuu Oromooti Sheemman Marashaadiis nuuf tokko hayyuu Oromooti garuu dhugaan jirtu viidiyoo miidiyuma OBN inni irra taa'u kana gaafa wayyaaneen harkaa qabdu san Sheemman Marashaad irra taa'ee exactly miidiyuma inni irratti akkas jedhe maquma jijjiirame malee miidiyaan hin jijjiiramne bara televiziyoonuma boqqolloo kanarra taa'ee Sheemman Marashaad Kabiir Abdullee Kabiir Muhammad Yaayaa sigale dhalataan carcaritti jedhee inni dubbatu sigale televiziyoonuma inni irra taa'ee hayilee fidaa jee kanarra taa'eeti qubee kana jedhamtu naa uumee sigale kana hunda nu barsiisaa ture kana hunda gaamee keessa babaanee ilaalla sigale maaliif hoggii qaallichi marmeela udaanii kutee marmeela udaanii kan inni ajaan uummata Oromoo balleessu kana qulqulleessuun dirqama keenyaa jechuudha saniifuu dhufne isin maal gootan sheer gootaniiti waliin geggeessanii jechuudha akkuma beekamu gaa Oromoon bilisoomtee heje uummata Oromoo first over oppiidiyoon boojiyamtuun wayyaaneen gartee barandarraa guurtee ijaaratte bilisummaa uummata Oromootti himtu uummanni Oromoo bilisummaa jala muree sirribbee qabe silaa bilisummaa himuu qabu uummata kana uummata gartee aboonuti bilisoomne jijjiiramni dhufe jireenyi keenya fooyya'ee nageenyi keenya fooyya'ee poolisiin gartee sassaabbii gibiraa hundinuu fooyya'ee daangaan keenya nuu kabajame please nun jeeqinaa jee ummataa himachuu qabaa jechuudha bilisummaa kana harkatu ummata malee sigale bilisummaa sirni sitti himuu jechuudha sigale kun doomaan gaa kutaa torba kutee markaatoo doktorummaa bitatee doktara ta'e waan kana gartee yeroo hunda nuti akka beekumsa qabne waan itti dhiyaannee beeynu jaawarilleen isumaa fi maa ture jechuudha namichi beekumsa qabu irrina beekumsa qaba san gubbaan kiniina fudhata isinumatti himna siiqa kiniina fudhatee dhufa akka gootaa fakkaatee ijaba baasa kijibaan guyya tokkoon yoo tikireen ichi gakkaate albaatee qofoo guutu sigale bilisummaa tana silaa waan harkate kana ummata ka harkatu mootummaan kun gartee nageenya nuu kabachiise daangaa keenya nuu eeysise nageenya nuu buuse jireenyi keenya ka duraan qarshii 10 ture amma 20-30 galiin teenya akkasitti ol deemaa jirti saniifuu jijjiiramni dhufe ji'ee labsachuu qabu ummata sila sigale ummanni garuu faallaa sanii maal labsachaa jira yaa rabbi eeysumaa tikiree sanitti sirnuma dabre san yaa rabbi tikiree gafne Mallas Zeenaa kun namni du'een galu akkamitti dhiifama gaafannaa jechuu jira sigale ummanni sigale tikiree jarjarree bineensa tikireen hiitee irra teessu jaldeessa tikireen hiitee irra teessu
ودل تكرين هيتي في أتشو جرتو هيد الرافت هيني ودلي في جلديسي مدان نوركا فت ايجي تشاجر أمني فالله سني قبيتي بلسومني تنيجا بلس رجع أكا شيطان بلسومني شيطان جتون خديجة جنكو خديجة دوغو خبلتي ديغو خإلمو قديتشيسو خمنا برومسا ديسيسو خغرتي أبا غدا غوتو رشنو خهيوتا غوتو رشنه واللالتوتا منا غوتتو سيجل خدردري دلغا أبي غرتي خرا سعودي ميلان أسو ديمو قرطم مينياتمو خرا ليبيا أسو ديمو غرتي قرطم مينياتمو أما لبور رخشتي الدنيا رت لبو متى إثيوبياتي أورومو كفوزون انتين سبا سبلم متكرك أبي أورومو أفار كمباتا ولايتا ورتش خيسة جروقنا لبو متى إثيوبياتي ترخشت جي بلسمان بانان تناديرو بلسمان شيطانا تناغا مالف شيطاني هجين إني جمدو هجي بلتينا ما ديجو هجي أبوليسا في أبوليتي والله الشيسو هجي ماتي قرتي الدفج آسو هجي الله الدفج آسو هجي بيدفج آسو هجي دينا سيبا يسو جمدا جتشو شيطان أفجرو بلسمان تناتودن ديزي جرو بلسمان أمتا كلهم بلسمان بيكمتون سنتامي دورسا نمني نجينيا أركتشو سيجل نجينيا أركتشو بلسمان درا وهم قبضتنا ونياتشوف كان إتش خايتة وين بتتة أفتشوف تن التبرسيفتشوف تن هرتجرتة تفيد مودا نجينيا أركتشو قبضاي بلسمان دراسة أمني برملو بمان جيرانا جتين نجاميك أني بتناجي تاجرا برمني توب بلسمان ديسي سيجل أما خن دومان قرتة أورومو بلسمان برسيسو ديسي أمني أورومو قرتة بلسمان ساسر ربي خايف بلسمان مالي مدالم قلي أتركتون جرينيا سيفوين دانغا سي خبدين نجينيا سيبوين علابات أبتين أفان كيتين تجاجلمو أفان أورومو أفان فدرالات ايمو فنفني الرامة راخنو ديم دردوا الرسوم ليخنو ديم تناتو قرتة أورومو في ديبيمو تنا أورومو تو قرتة كابينيا خنا فيدمو يقلمو ودل قرتة في أرجعتو أشكر قرتة برندر وجود دتن ككسا والجورتة أمتا خنا شافيسيسو سيجله ماله بلسمان أورومون أركته تاميمه مي تكنايم غافي أورومو تنيني دي بس تكنايم أصون جيجنا مارك جرتودي التران تيجا برنامج دينا أمة أورومو غوتو مرسي أورومو غوتو أيرونو أنوان من أورومو خنقول قالتش خن غافة دوئلي أكسبني أورومو خن نجان أركن أكا أورومو غرتي غافة كسي أما أمة أمارا خنا ماليف والأمانو دردمني أكنا والمديان وام مليلك دلقي في بر سيالي ونك قالتش دوفان كن دومان كن دلقو جرو أكنا مني أورومون أمني أنقرت أورومون أمني أكا أورومو في ديني باقيتو سنقلو تغرتي بلسوما دامي رب صدر الرسو ملين در أبوتين تيني خيسب بكتي دسكنو قرأتي آباو أرتين دبچو جروتانا جارتي قبي أفهان أورومو تانا أرتين بريسنو تانا تنتي ولا ربسي تانا إسني أمتي سومالين سن أرى أركانهم فيتو دينا نقودي سيجل سودان أكسي جتو كينيا أكسي جتو جيبوتي أكسي جتو إلترا أكسي جتو خيسو غرتي ولايتا في خمباتا في نمنون ديما صدافو سمالي ياهو درايو أورومون نجار كتي بر سبني قدال لفقبتي نولي نجينيا نوبو أجني يعني إدان أمتا نجيا بوريسو يعني أكا أورومو يادن أكا غنافي اللي أورومون آنقود رفون دندين أكا نمني سبا قدوا خنرت أبدين هورن نمتشي خنسان دلقيتي سينا سبا خنا بليسو جرمو مي أورومو فوجتشو جرا خيني لالا سنقوب يوم سنقوفا خيسو أورومو چچبسي جتشو وانا مدرك إلا ولي سبو جروتان برومتو كدورا نمني خن منا أبلو منا أرسي منا هررقه
TikTok مرة بر لفسيتي TikTok مرة من أرسي دايتا من أرجع دايتا من أولد دايتا من أولو دايتا ولين جتشو إيجالي جتشو أمتا إنجد وليف دؤو تري وجين دؤو تري أمتا أبوتي نساء هررجع راخي بالد رفي وجين كبساو تري بالد راخي حاجة قرتي خمسين باتو ولو ولجان والكيس ديمي ولللبسه وجين كبساو تري أفان قدي شوالجو درو خيسو أرومو تشابسي يو شواب ردفه هاي إسني بالغ زيجاني تبر نمني إسنيتي أكنا قدرتها إسنيتك أبيني هرتي أبي إسم فيد جاني نكاني وأني إسني جتان أكنا جاجان سيجله هجي ولا جبرة دكه بر إسني بيرو قوته ولا جينا ما برته بكيو إسي جراجاني أندو بكمين قدر إسني في جتان قابه قتي خفلو جراجان سيجله يو جيم بيرو أنا المخيسني أنا كنا أماريدا أمي تركشو يو أرسي بردك بر أداما إسني قوتي جاني ماري جاني شوانتون إسنين فيت والله واني نناسا وتنا قوتو قال لي ناسا سيجل أكنا جينا أرومو قوتو والشك سيسي فيت أولو أبديتي في شمال ولندب بسنيور أما وجين دلغن سفكاتهم أولو وانبرو التيمة شبال ستي وانبرو إما أداني ستي وانبرو إما على موسم وانبرو إما كيسو إساتناو تشابسي فتي جتو دوفان زين بردمني بكر رادو فتنا جبي فتيتي غاچنا غدتي سلا بكبيرو ديما بكمر رادو فتناو داخل فتي جتو زين حاجه تكغرتي سنغبرن كوميونيتي بيالاتنا تا اوروموتن زين سكريا في غرتي فارسي بولا كنا غديسيتي سيغله دچي سني كن نمال مال جيتي وادا من الباتا سيغله الله اعلم كتبي دادا دنكل سيغل دادا تكو دفي بيتين الله اعلم جا نمنا نياتو ربي بيغيجو سيغل غرتي دروما الله اعلم وادا سينيتي سيغل كوميونيتي اورومو بيالا تنچچبسي فيتي سيغل هاغا خنو اوسا بري خفلي في سيغل اوسا كاورومو مالك فدته جن سيغل كامارا بي مگنجي جلاديتي هاغا اسيتي غرتي كوميونيتي اورومو هند چچبسي انستيتيوشن غرتي سبني خن اجارتي غرتي وانت خن نرايم دياسبوران كو وليتين دفو هند واولون قبنو هند چچبسي فيتي جچو خيس سيسي اورومو هنگن تك داريسي بوان ني داريسي تن ولي غوري اما اورومو ما دريرسو جرايجو ربي في هيوتا خينيا في وبوجين غلني هاغو وان كان غرتي اتچچبني غدو جراي ميما سبب كان غدوتو سبب لسوم سومي رب سبحان بلسومان كان نفسمامي بلسومان هيولا غتي دوفا متنفچوني ابسمان بلسومان امته جبيران قدرسيته بوسا غنوفاتين بوسي ميليشاتين بوسي راياتين بوسي ماليتين سيجل توكچ قبو غرغرسيفته ummata hongeysite kun umma minda hojjettootaatu guutu ummata irra dabalu yaani jechu minda duraan mootummaan kafaltu bulchaa godinaatiif si kafala pirezidaantii si kafala bi jechu wala sigale mee bilisummaan kana oromoon kanaaf qabsaahe arrabar kadhalate yaa rabbi kamittiin garaddi be jechu jira hagaraa jiru dhalachuu dhiisi kadhalate akkamittiin gara deebi'aa jechu jira bar sigel hangas takka if jibbe jira bar nam sigel gowwan udan gara ulfaatu garte humna siyaa jette oromo inni bakka ifi nyaate quufe arabi mireet garte baale fi arargi khanunda gurgure fi private jet khnite fi khanan sosso nami jadeen gaddarre ofu ifi bilisome waan namni hundi bilisome siyaa jette digal bilisome siyaa jechu bilisummaan garuu kanaanin ibsamtu jechu bilisummaa aadaante guddaan kee keessa kabajaan qabne abbaan gadaa keessa sirraa rashana namoota gariin arkaan ka goobana daacee maarreeyu goobana daaceetii fi inni abbaan tokko adeero ilmaan mililik joollee mililik kaduutee fi kajiruu wal galatoonfachuu jira
goobanni daacee bar ha gadaa diigee isa ka dhufee gadaa rashan yoo eenyu abiyyimi obboleeyyan lamaan ka hangafaatiif ka qotisu yoo wal galatoonfatan isin maal surprise taatan meenaa maal surprise taatan saniifuu uummanni keenya bilisummaa ummata oromootti namni himuu danda'u hin jiru jechuudha. Uummanni waan harkatee fi waan dhabee tolchee adda beekaa jechuudha. Namni waan harkateerra dhaabbatee bilisummaa madaala malee waan dhabeerra dhaabbatee kasaara madaala jechuudha. Meemma Oromiyaan dhugaa dubbachuudhaaf gaafa wayyaaniin bulchiturra tartiiba qabdi moo ammarra tartiiba qabdi. Qaallicha kana baadiyyaan guutuun harkan jirtu baadiyyaan waboo keessa sosso'aa jira jechuudha. Namicha bakka dhaquu barbaade helikoophteraan dhaqee waraanaan naannoo sammarsee sigalee fira milishaa kanaa fi fira kaabinee kana walitti qabee akka waan uummata keessa deemee uummanni hundi isa jaalatu garte itti horii haajaniin beekaa ijoollee kaabinee tanaa fi beera kaabinee kana wayaa bichuu jedhaniiti beerri kaabinee kana achirraa masruufni isaanii saffaramaa fi itti horiyaan sigalee bakka uummanni kan jaalataa naamiin sakkareeyyaa fi faarsee bulaan kun biyya alaa tattaa'e hunoo laalaa gaa dhugaa lafarra jirtu wanni kaabbutaa jaanfaan kijiba uummanni kattiisa jaalataa way jaansi galee diraamaa kana hunda uummanni harka baree jira saniifuu uummanni keenya yoo irraanfattan malee sigalee waan kana dursinee isin himnee jechuudha. Dursinee isin himne namtichi kun Bahardaar baatii takka ozoon hin geenye hoggi sadiitti deebi'e Bahardaaritti sigalee wanni inni goobana juuf sirni darbe goobana daacee lubburraa jaalatan maaliif jaalatan ka abbaa isaaniitii wajji mililikii wajji dhaabbatee Oromoo cabsee kasaaraa arra Oromoon keessi jirtu tana namni gartee lafa kaayee goobana daaceeti jechuudha. Warra gartee Itoophiyaa nu jaarejuu kana warra Itoophiyaa nu gadhaabe aadaa teenyaan bulu qabdi nuun bulu qabdi jee dhaadatu kana namni kamataa ol qabatan godhe goobana daaceetii jechuudha. Warra sanbira dhaqeeti waan isin barbaaddan hunda isiniif hin godhaa jira. Piliis na deeggaraa jee miidiyaa isaanirra dhaqee namni jalaa dubbatu dhabame. Beeyma ganjanii kushaasha nuti waan ati taate nu si beeyna dheengadda fuuteeti hiree amantii takka ollaa takka naannoon keenya walitti aanu ka amantii takka wajjin waaqa tokko ortodoksii takka jalatti waliin hoogganamnu wal nu ficcisiiftee wal nu qalchiiftee wal nu gudeechiftee lamuu nutti hin deebi'u jedhaniiti jalaa didan. Utaaleeti gartee eega jarri jalaa didan OBN irra dhufee jechuudha. OBN irra dhufeeti maal je seenaa nu barsiisuus bari nama Boorana jedhamuutu wanta jira wanta bulchuu ture Eeltiraa bulchuu ture. Amma maal godhuu deema way edaan boo tikraa Eeltiraa nu teenya jee akka uummanni Oromoo hooy jee jala qabu ummata Oromoo keessa gartee onnee kaasu yaa siyaasaa numa beekta maashaa Allah eessatti kan baratte siyaasaa jabdu ummata kaafte kaa onnee ummata kaafatte kaa ummanni si jala kee kaa maashaa Allah ummata aboonuma dammeeyfatee bar ummata way wahuma qaban nama kaan jettee janjaartii si galee wahuma beeytu dubbatte si galee وهم بيتو دبت وان بين سلا إيسا في الدكة بيخني من إيجاني جانيم وان بين إيسا في الدين دبت سلا ومن أورمو بر أما غافي نسابر غافي لبون جراتشو دي بر واي التراديسي دردواهو أبوف دي ما بر من أورمو فين غتي خفلو تريو أبوف دي ما بر سيقل أصون جيجاون دبتين osoon muyyaaleen dubbatin osoon asoosaa dheengadda wallagga jala buluu turte tan dubbatin nama birootii kennamte sigala osoo wallo guutuu ummata guutuu Oromoo fuudhanii namaa kennan wallo guutuu fuudhanii namaa kennanii bar lafaa fi ummatallee nu didee falmatee wallo teenye je'ee jala rarra'u jira malee wallo fuudhanii naannoo Amaaraatii kennanii sigala baale kana fuudhaniiti bar
Soomalee kennanii gurraa dhaamolee fa'aa guutuu ni beeytanii guutuu fuudheeti soomalee kenna guyyaalee dabalii kan hunda akkasi kenna. Nuti immoo Oromiyaa jala kanaan ciraati haga tulluu guuleediin fuudhee kenneeti magaalaa Harar tana adaree xiqqoo Harargee keessa jirtu tana babal'ifadhaa jeeni lafa asii babal'isaa Oromoo asii buqqisaa xiqqeessaa Oromoo maal jaa Oromoo hangaafte tana hay bal lafa takkaan dhagee haya baana dhageessifoo yaaboo lafa takkaa eeltiraa keessa jira amma eeltira godaanure Finfinnee dhiifnee Finfinnees dhiifnee Dirree Dhawaas dhiifnee waa hunda dhiifnee eeltira godaannu yaaboo nama kakaafte kaa maasha Allah way nama kakaasuu nama beekte yaaboo bara ajaa'ibuma natti an oggiin akka taa'ee viidiyoo laallu wanti kun gaafa san ija waanu qara'e moo sammuu teenya waanu qara'e moo waanuma akkanaa tana deeggaruu turre maaliif haasoyin isaas salfachiise osoon aliif hin jenne baan jettu bara quraanni kun oggii qaramu bara aliif baataa jettee qaraataa amma aliif asuma dhiiftee baallee asuma dhiiftee saani jettaati dhayte namni silaa gaafii qeeroon kumaatamnitti osoo nama waa beeku taate Oromoos kakaafachuu dhiiseetuma caljeetuma maal godhani beekta waan namnitti isaan qeequ tana firraa deebisee fixa hattuu tana fuudheeti gartee itti gaafatamummaa jala galchee ergatee immoo nama jibbisiisee yoo qaqqalee ugana namni hattuu sagalee ta'u hin jiru hattuu tana fuudheetuma itti gaafatamummaa jala galchee alaabaa Oromoo tana fuudhee caffee Oromiyaatiin lallabu dhiifama jee hunoolaa alaabaa teessan gaddisinii dhaabe daangaa Oromiyaa kana fuudhee fiinxaa saraaramu amma daangaa keessan ka dur isinirraa sarbame hunda hangaan tiyyaa sarbisiise hunda isin harka deebisee bal lafa takkaa jira ammallee lafti teessan kanarra guddoodha ilaa eeltiratti isinii jira bahara diimaa isin daangeessa hey na wajji kaa'u zoojee wallaahi anuu asiin galaansii jee kachi jiru dhiisi nutu warri biyya qananii kana jiru asii qananii tana dhiifnee gallee aduu san keessatti reefi keenya awwalamu doomaan ammoo asii joollee raayyaa guureeti haadha raayyaa milishaatti ijaaree milishaan gibir as kenni jee haadha raayyaa ittisaa cafaqa ganda keessa ilmi immoo dirreerra jiraa beek ilmi dirree gatii kafalu jiraa beek galgala oggii dirqama raawwatee haadha saddawwal wayaarra milishaa aliyyi abalu kabbadeen tafarraan miitirqishoon bar milishaan dhufeenna tume yaa ilma kiyya jettiin haati kana dhagee haadha raayyaa ittisaa asii boochisa abbaa raayyaa ittisaa asii boochisa daangaa raayyaa ittisaa amma ijoolleen Harargee irraa dhalatte ijoolleen Baalee dhalatte ijoollee Gurraa Dhaamolee dhalatte ta koofiyaa diimtuu uffattee deemtu jira ta tulluu guuleetti dhalatte ta jijjiga dhalatte ta naannoo Harargee tan kan inni saamsisu jiru tan ta dhalatte ta raayyaa keessa jirtu jira yaaboo bara eegaati waraana kuttee yaaboo ati leen jirre jirta gaayii bar Soomaleen dhuftee Gurraa Dhaamolee illee fudhatte way maarri illee fudhatte sigale jaanitti himan lafa ijoolleen tun irraa yaatee kursii isaa protect godhu jirtu tana saamsisaati sigale isin ammallee eeltirumatti ol yaaja sigale dooma waan beeku jechuudha sigale namni sila even warruma maatu magartee raayyaa ittisaa tanaafuu kabajaa kennuu qabaa jechuudha namni waa beeku sirni namaan hoogganamu wadallootii tanaa miti sirni namaan hoogganamu silaa nama isa tajaajilu raayyaa ittisaa jechuun nama lubbuu takkitti jijjiirraa hin qabne tana sii kenne jechuudha silaa maatiin raayyaa ittisaa kabajamu qabdu osoo nama waa beeku taateedha tana hunda warra gartee waan kana godhu hunda xaraydee silaa gatteessiftee namni guutuun akkasii siidhumaa jechuudha nagamarraa asii Oromoo cafaysiisaa milishaarra jaartee cafaysiisaa gibiraan gidirsaa sigale buusii milishaatiin gidirsaa sangubbarraan
yoom buusii milishaa itti xiqqaatte kaan shiftaa akka faqqadaa sanfaa itti jaartee barama faqqadaa maallaqa bakkaan gayatee finfinnee taa'ee bashannanu jira bara mana meeqa jaarrate sigale kana hunda itti jaartee waboo gootee ummata zarafsiisaa sigale san gubbarraan tokkicha mirgasaa gaafate mataa keessa rashanaa jettee gartee qoree nageenya gaddabarsitee qoree nageenya nama isin afaan dubbate numa rashanaa jechaa mee ummata kamtu sii dhaabbata osoo nama tokkootu eeltiraa nama boorana jaamuu bulchuu ture jettee dubbachuu dhiisi jannataatu eeltiraa jira osoo jette eenyuutu qawwee sii dhaabbatee sii dhabu amma ijoolleen dillii Tigreen deengadda akkasii boojite namni 943 loluu jibbeeti si fakkaatte onnee dhabee si fakkaatte maal waan gatiin qabne maaliif dhumne jennamne harka ol qabu jira arra woboon kunoon jala seenaa laala akka wanni kanatti akka bishingaa kana walitti hammaaru jirti namni sirna kanaaf dhumuu hin qabu nuti itti himnee jira ijoolleen isin dirqiidhaan qabee milishaan isin geessu hoggi isaa wali qabanii makiinaanichitti isin buusan harkuma keessan ol qaba eenyu jecha gatii kafalta raayyaa ittisaa kadheen gadda si dura qaamaa irratti bishooftuu keessatti girgiddaa jala rafu jira buraayyuu keessa khiraanchi hin deemeeti khiraanchi sanuu sadaqaadhaan namni biteetiif sigal tajaajila tokkoon alatti sadaqaa kadhachuu jira jechuudha harkirraa cite ka ijji beeyte ka miilli cite sanuu eenyuuf jecha kana taate jechaa uummanni irratti tufaa namicha kanaaf namni gatii kafale tokko ka kabajaa qabu hin jiru ka isa gatii kafalchiise malee numarraa eegali anuma fa'arraa eegali warra dheengadda asii nutti iyyaa ture afaan nubbanaa tureetu arra isa bira kabajaa qabu nuti ka gatii isaa kafale dhiibe akkasuma raayyaan ittisaati seemtiin namni diqaalaaf gatii kafalee diqaalaan galatan beeytu ka gatii kafalchiise qofa kabajjise jedhe ansii himeetiin jira isinii himeetiin jira sigale saniifu ummanni keenya ilaaf ilaamee mari'attanii dhaabbattanii noo jechuu qabdan nun dhiisanii maarreen tahanii calliftuus du'u jirtaa bar calliftuus hidhamaa jirtaa bar calliftee duuti sirraa oolte calliftee roorroon sirraa baate lakkaati calliftuu roorroon si jabaatti lakkaati sodaattuun duuti si baay'atti wallaahi osoo guyyaa isi milishaan ilmaan keessan qabuu dhufe takkaa ollaa keessan qabuu dhufe osoo bakka takkaa hoo itti jettanii sodaadhaa agartee jaldeeyyiin tun isinii gad hin deebitu isinii sodaatu garti isinii hidhaa sodaatu garti wallaahi sodaattaniis bineensi kun sigale gabri akka dur gabroonfatu abbaan isaa gabroonfatu ture caalaa nama gabroonfata sigale waa takka kabajaan isin cal jettaniif isin arkachuu teessan hin jirtu sheekotiin manzaraatis bitamtee jirti qeensi manzaraatis bitamtee jirti abbootiin gadaa wanni jaamu hin jirtu abbootii garaa qofa sigale tokkoon jiru afaan qabsiisanii jira mee dubbadhu jedhanii sigale yoo sodaattaniitu makan akkatti cal jettanii teessan taate namicha kana gabbartan taate wallaahi gatii tana caalaa isinii dhufuu ta'a dhumaatiin ganaan jalqabe yoo namicha kana daftanii bakka firraatti godhuu baattan booda warri haga warra rifeensa mana rifeensaa qabutti mana rifeensa dhiiraa cuftaniiti akka jirutti mana rifeensa dhalaa banuu teessan dhiirti xaragamtee dhumte sigale ans isinumaafin booda dhalaanis isin hin oolu eega dhiira fixee booda isinit deebuu ta'a sigale namichi daabloos jechuun irra macarrashaa sheexaanaa jechuudha hoogganaa guddaa sheexaana daabloos jedhanii sigale wanni baharri dhiigaa hatti yaa'u kun isaafumaan godhu yoo xiqqoo namni du'uu baate yoo namni wal fixuu baate yoo namni boohuu baate yoo namni buqqa'uu baate jiruun isatti hin toltu ni rakkata sigale ni rakkata dhiigaan jiraataa jechuudha
Kana isiniitu bakka firraatti godhuu qaba. Sirna kana no jechuu qabdanii jechuudha. No jettan jechuu baattanii mana teessanis isin fixuu ta'a. Dhufee isin fixuu ta'a. Yoo duutanillee du'a seenaa qabdu du'uu qabdanii jechuudha. Lakkii jettanii akka dhiiraa du'uu qabdan malee akka beeraa osoon iyyitanii osoon jettanii cal jettan iyyitaniis isin hin dhiisu barooddanii du'uu turra gatii isinii qaba jechuudha. Even ijoollee teessaniifillee lammii teessaniifillee fakkeenya taatanii jechuudha. Fakkeenya taatanii jechuudha. Sigalee. Namicha kana yoo isin bakka firraatti godhuu baattan namni tokko ha bakka firraatti godhu hin jiru. Waa'ee raayyaa hir'isa biyyaa kana isin raayyaa ittisa biyyaa jettaniin raayyaa hir'isa biyyaatiin jaani waa'ee kana osoon isaan waan kanan eegaliniin isinii barreessan break news oduu aammee kaadee daabloos sheexaantichi abiyyi fiinjuu wadallootii isatti karoora kanaa gakkenne. Even poolisiidhaanuu yoo nama qabdee kan fiddu taate nama tokkotti sadi isinii kafallaa namatti sadi isinii kafallaa je'eeti karoorri kun bahee. Milishaanis yoo nama 4 fidde 4,000 yoo nama 5 fidde 5,000 akkasitti isinii kafallaa jedhanii waadaa seenanii fi gabbaasanii je'eetiin if qopheessaa jee isinii himee ture. Laaltaniitu yaa boo rabbi nagaa way jettanii du'aa godhaa ooltan. Laal الخرام من البوردو جاربني سي خرامان ولي وجه جيجو معنا نهايته تخنا يقول ربي خدان ربي سكدجا هركان اتخبجا جا ورمو نقي ما يما يقول ربي خدجا يا ربي نجابوس يجان نما في الرادور كتمله تيسيت ما يا ربي نجابوس مالي في نبيوتا ساتو غرتي ربي مفودي انغو تنكنين بلاشت نبيوني كله لبر نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصول لولو إلكن تنون دراجة بتبر maaliif nama akkasi jaalatu san ergamaa isaa kan akkasi fedhu san ka jibriil itti ergeetti haasa'u san maaliif bilaashumatti aangoo qureesh irraa fuudhee ittiin kennu wanni bilaashin jirtu jechuudha. Hiikkaanis rabbiin itti kennuu dadhabeeti mislaatti kennuu danda'a. Garuu wanni bilaashin jirtu ka'ii mirga keetii loladhuu si barsiisuudhaaf si galee rabbiin nabiyyoota kana hunda akkasi gatii kabalchiisuu ture. Wanni ati cal jettee argamtu. Wanni callisaan si dhuftu yoo jiraatte miskiinummaa qofaa jechuudha. Miskiinummaa qofaa jechuudha. Saniifuu loltee lolchiifattee mirga kee kabachiisuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Namichi kun onneen inni qabu Oromoo qofarratti kana hunda kafirra baasee si nama sagalee sii ta'u qushaasha sakkareeyyaa kanaan gartee hoolayyi gartee diraaga dhuydee asirraa jettu kan tanaan gartee hayyuu kee gatti qeessisiifte kana jala yaatee harkatu hin ta'u way qabsaa baaqee way maarree keenya jettu adeeru namni bineensa kana jala si qabe irra sheeyxaanni nama sanirraa hin jiru irra sheeyxaanni nama sanirraa hin jiru waan amma raayyaa hir'isa biyyaa kana duraaniin isin hime osoo duraan waan informationa kana fudhattanii itti qophooytanii maal ta'uu qabna jettanii itti mari'attanii hayyoonnini beeytonninis silaa irra uummanni keenya akkatti rakkatu jechuudha. Kun amma gartee jalqaba an guyyaa filannoo saniin isinii dhaamee ture dhumaatiin gana eegaltii jedhe si gale dhumaatiin gana eegaltii jedhe dhumaatiin ganaanii hun jalqabne. Garuu waan kana dandamachiisuu ka danda'u kararratti urmii namicha kanaa gabaabsuu qofaan urmii namicha kanaa gabaabsuu qofaan namichi dhala ilma namaa irran kaayyan amma ijoollee xixiqqoo waboon akka walii qabdu macaacura tana inni irran kaayyan tanuma biroo leenjisee gaxoofaa jechuudha. Ilmaan isaatii miti dhiiga isaatii miti sigale waa takka nama gartee lubbuu namaa tanaaf namummaa huumaaniiti wanni jaamutatti dhagahamtu hin jirtu sigale aboo nagaya buufne jarra dadhabne nagaya buufne warra jiru akka taayee danda'a hunda hidhaan hidhannate akka jaawar hunda biyyaa adeeme sigale akka lammaa magarsaa hunda afaan qabachiise kun hin ta'u warra jiru sigale kun hin ta'u warra jiru hunda afaan qabachiise hoolaa qofa gartee suufatti uffisee gayyaas sigale amma
amma ajandaasii godha gartee doofaa gartee shawaa keessa dhalate ka shawaa himatu kan goobana daacee faarsii jaan gabbee akka waan shawaan goobana daacee deeggartuu fakkeessuudhaaf. Hoolaa kaaniin ammoo maal jaani goobanni daacee kana nu godhee maarree baru Oromoo wal lolchiisuu barbaada. Hanga duutuu faarfadhu nuti goobanni daacee nuuf gantuudha dhumate. Wanni tanaa jecha gartee ati gartee tokkummaa Oromoo diidee maal namni goobanni daacee miidhee xarage yoo jiraate ilmaan shawaati. Shawaa addunyaarra facaatee jirtu Oromiyaa keessa facaatee jirtu namni facaase namni gartee beenu yoonii fi jaldeessi ollaa sii ta'e kan je'aniin sun goobana daaceeti. Hamma ammaayisii haga ammaa shawaa keessa jiru. Ummanni dhugaa lafarra jiru miskiinni beeka waan kana. Sigalee miskiinni beeka. Nutis beekna. Tanaa jecha Oromoo wal dhabdu Oromoo wal afaan deebitu takka hin jirtu kana ajandaa isin gabbaaftanii jechuudha. Atuu ajandaan taane Abiyyuu kagartee TikTokiin OBN'n EBC'n miidiyaa Itoophiyaan sun qabduun faarsee bulaan sakkareeyyaan riphee ololaan sheekotii manzaraatiin qeensi manzaraa tanaan if dhaadheessee gartee way qophooytanii bar dhufutti hin jira maalitti hin jira nama 3,000 qofaatu taa'ee silaaluu ture hagam takka akka ummanni dimismissi godhe asirraa reject sin barbaannu haga ummanni jedhe dhageetti waan ati haasuytullee qaanqalloo kijibaa tanatti gannaytullee hin barbaannu haga ummanni siin jee kan silaa osoo nama waa beeku taate sigale dhiira garaa udaanii osoo ta'uu baattee dhiira onnee baadhattee deemtu osoo taate wallaahi hoggisiin aangoo gadhiisan silaana taate uf jee ummanni ka funyaan na qabachuu sigale sin barbaannu si dhaga'ullee hin barbaannu jedhanii ummanni ajandallee si godhachuu dhiisee jechuudha. Bara ati islaamummichi ministeeraati jechi ati jettu bara kabbaadii ta'uu qaba. Kabbaadii ta'uu qaba. Amma Jaawar Mahammad barniin dhufaa Jaawar Mahammadiitu sirra ajandaa ta'a bara. Jaawar dhufuu dhiisi niin dhufaa isaatu sirra ajandaa ta'a jechuudha. Sigale. TikTok gaafa sheekka abbuuta afaan Jaawarii wajji dhufan almost nama 100,000 fi kattaa ilaaluu ture. Sigale. Ati garuu kanaan dhaadheessitee maaliin dhaadheessitee hagam takka akka namni si tufe asirraa if laaluu qabda jechuudha. Asirraa if laaluu qabda. Sillee dhageeffachuu akka namni hin barbaanne. Asirraa if laaluu qabda jechuudha. Saniifuu kun sirna du'e wajji wanni gartee ciqiciqii goonuuf hin jirtu. Amma nuti ummanni keenya if qopheessuu qabdan. Osoo ati gartuu ilmoo teessu duraa fuudhanii deemuun hin qaban. Ati wallaahi yoo ati cal jettee teessee subajjeesan. Du'a seenaa qabdu du'uu qabda. Milishaa dhufee ijoollee tee fuudhu. Poolisii dhufee ijoollee tee qabee waraanatti oofu. Sigale. Kaabinee fi kaadiree dhuftee gibira seeraan alaa sirra feetee si zarafuu barbaaddu. Yoo firraan dhoorkine adeeroo ka itti harti rakkatu katti cinqamu sii jechuudha. Nuti sagalee sii taane informeeshina sii finne kana sirra dalaguu deeman kana si godhuu deeman jennee sagalee sii ta'u. Sagalee san ka hojii jijjiiru si. Rabbiin rooba roobaami. Dachii katti qotatee biqilfatu qotee bulaa bara. Waan nuti jennu tana yoo ati fuutee hojiitti hin jijjiiramne. Sigale. Piippiin jiidha tokko siin qabdu. Nama namummaa qabu jiidha sii qaba. Wanti namummaan qabdu gogaa bineensaa uffattee jirti. Sigale. Wanni duraanis gararraa ijaaramte garaa sii guunnaan ilma namaan beektu. Ha garaa sii dura dhaabbatu diina biyya diiguu deemu. Ha garaa siitii wajji dhaabbatu nama biyya ijaaruu jechuudha. Piippii biratti hanganuma kaayyoon isii. Piippii jechuun oppiidiyoo kaleessaa piippii arraa jechuudha. Oppiidiyoon kaleessa waan isiin taate ni beektu. Nama akkam akka oppiidiyoo ta'u ganda keessan keessaa laala. Nama gartee dhalaa gudeedee rakkise ilma tartiiban qabne
takka ilma kararraa deemu karatti deemuun beeyne ka gosa isaatuun beeyne ka dhufeetuma nama bira dachii qotatu aboo kanuma nurraa kennaa jan uggii waraana kennaa jettee tigireen dhuftee nama rakkifte aboo kanuma nurraa kennaa nurraa ustu jan malee namni tartiiba ilmi naamusa ka gandi barsiifate ilma abbaa beekan ilma haadha beekan tokko ka opiidiyoo seene mee ganda keessa atummaan laali namni waraana firraa kennan namni opiidiyoo ta'u namuma akkamii laali meeti arra warra santu aangoo qabatee zigal kun namummaan qabu ifiifuu namummaan qabu duraanuu namaa gaditti jiraachuu ture sigale namummaa kanarra namummaa faayoo eeydee gartee teeyseeti gartee namni kun namummaadha itti dhagayamti gaaf tokko if yaadata jettee yoo kan eeydu taate sigale adeero tiiticharra marafa barbaadu jirta tiiticharra marafa barbaadu jirta mirga kee kafalmachuu qabu si ilmoon tiyya lola gartee dhumiin qabne loltuu sigale dalagaa dhumiin qabne kadalagu durriyyee qofaa hashlabbee qofaa ay lolli nu gahuu qabaa hin barbaannu kadhumeewuna hamma duru dhumeewu namni taaziyaa nutti himen jiru hamma daa'e namni nu wal'aan hin jiru kalubbuun jirullee namni dawwalee wal nu qunnamsiise hin jiru jettee ka ilmaan kee dura dhaabbattee dhoorkachuu qabu sihi jechuudha ummanni keenya dammeeyxanii wal dammeessitanii sirna kana yoo nuu juun baattan nama rabbillee sodaatu misirna namni takka maqaa fiitiif takka saba fiitiif takka rabbii fiitiif waa sadeen kanaaf waa dhabaa jechuudha opiidiyoon maqaan qabdu rabbiin qabdu sigale rabbiin isii garaasii guuttannaan saasit sigale waanuma sodaattu takka hin qabdu jechuudha saniifu kana kafirraa dhoorkuu qabu nu gaya ka jechuun qabu sihi jechuudha ilmaan kee kaboru biyya jaaru kaboru paayiletii ta'u kaboru gartee injiinara tahee dildila karaa akkatti ati dhabdee rakkattu kana deeytuun karatti ozoon wasaasayyaatanii duutu kana karaa kana baqaysee si ijaaruu ta'u barumsaan injiinaroota adda addaa kana kaboru waan inni ta'u hin beekne sigale kana gartee kursii doofaatiin eeguudhaaf yoo kan fixxu taate mirga keeti jechuudha garuu tanaan hin dhumini cal jettee teessuus numa dhumta du'a seenaa qabdu du'uutu irra si wayyaa ammaas namni haga piipii sodaataa hin jiru osoo isinummaan afaan tokkoon guyya tokko no jettanii wallaahi namichi kun ganamtii aangoo gaddiisa dhugaan isinii akkam akkana sutu jettan kanaan sigale ilma keessirraa ajjeese intala dhufuu ta'a intala oggii fixe yoo sii fi jaarsa kee walitti qabee maqalee si oofa achi dhayitee shuuroo horsitaaf jaarsa keetiif sigale haga agasitti sirna sidhiisuu taa'u miti jechuudha sirna sidhiisuu taa'u miti kanaaf saniis kanoo jee yeroo urmii sirna kanaa gabaabsuuf dheereessuu harka eenyu jirti harka rabbiitiif harka kee jirti jechuudha harka kee jirti jechuudha ummanni keenya dhageessanii wal dhageessisuun dirqama san gubbaadhaan fi taxumura isinirra dheereessee dhiifama hayyoonnii fi woboon an dhaabsa isinumaaf hin dhaabu oromiyaa keessa nam tokko jechuun qabu oromoo yeroo hunda gara laafummaa kana dhaabu qabdi siyaasaa keessa wanni hin taane hin jirtu waan ni taha jettuutu hin taatu waan hin taatu jettuu sirratti taha jechuudha amma duufaa kanaatu kana taha jee eenyu yaade gaafa sana qeeroo akkasitti humna qabdu ta tokkummaa qabdu tanaa diigamee kun gartee duufaa kana jala galee waa faarsee kun gartee afaan qabatee mana galee kun hayyoota kana jala tattaa'ee asii ciqciq jaajee kun gaara galee lola eenyu waan akkanaa yaade hin jiru jechuudha oromoon ganaa harqoota gabrummaa lafa kaayyette jeen namni hundi abdiidhaan eeguu ture siyaasaa keessa waan hin taatu yaanii taha waan ni taati yaaniitu hin taatu jechuudha waliigallee sirni kanaa ganaan jiru kanaa boodan jiru gaafati kireetiis ka kanarra hamaan jiru jenneeti rabbiin ka kana caalu nuuf fide hunoo bineensa daabloos bakkatti dhiiga biyya guutuu dhugu nuuf fide
amma ka Afrikaa dhiiga dhuguu kan finne wanni isin gootan hayyoonni keenyaa fi waboon ammarraa itti qophaa'uun Oromiyaan harka keessan akka galtu harka keenya akka galtu sigale namni Oromiyaa irratti gartee akka dhufee waan wal irratti waliin haasa'u malee waan Oromiyaatti gartee akka nam tokkoof araarama hin qabaanne ammuma lafa haamuu qaba ummata illee ibsamuu qaba ummanni illee beeku qaba ummanni isin loltaniif ummanni isin dubbattaniif kunillee beeku qaba wanni qophaawaa jirtu sun as bahu qabdi wanni keessaan dalagamaa jirtu tun as bahu qabdi anqubaan qaba ummanni ni quba qabaachuu qaba sigale tataatu ni taatijee fudhata tantaanen taatu jee ummanni akka muma sirreeffatu ummata kana keessa hayyuun dubbannee jira beekaan dubbannee jira dhiira gartee loltee ni fannee jira saniifu ummata keenya kana hayyoonnii fi waboon gartee abbootiin qabeenyaa tartiiba qabdan hundinuu wali dhuftanii waan as bahuu deemaa tanallee sigale akka tartiibaan gartee akkana nu harkaan baanetti lola xumuraa ta'uu qabdi lolli maqaallicha kanaan Oromoon loltu lola xumuraa ta'uu qabdi itti aansuudhaan kaadireef kaabineen keessattuu ijoollee raayyaa ittisaa tasirna kanaa wajji hojjechuu jirtan namni Abiyyi jedhamu kun nama lubbuu qabu akkuma kiyyaa fi keeti nama umriin isaa hisaabamaa jirtu boru du'aa iftaan du'aa rabbii beeka